Jilli mana murtii olaanaa magaalaa Hawaasaa hojiilee gurguddoo mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaatiin hojjetaman daawwate. Daawwannichaan cinattis muuxannoo hojii isaanii waliif qoodaniiru. Manneen murtii aadaa dhaddachi daa'immanii fi hojiileen gama tajaajila abbaa seerummaa dijitaalessuun hojjetaman kanneen jilichaan daawwataman keessaati. Pireezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Hawaasaa Obbo Biiniyaam Solomoon hojiileen mana murtii aadaatiin akka magaalichaatti hojjetaman uummanni Sidaamaas aadaa isaa ganamaatti akka deebi'uu fi cimsuuf muuxannoo dabalataati jedhan. በዚህ የረፍት ጊዜ ለስራችን ተጨማሪ ግብአት ሊሆኑን የሚችሉ ነገሮችን yeroo boqonnaa kanatti wantoota galtee dabalataa nuuf ta'uu danda'an irratti hojjechaa turre. Isaan keessaas qorannoo taasisuu, leenjii kennuu fi muuxannoo qooddachuu fa'i. Magaalaa Adaamaatti argamuun tajaajila abbaa seerummaa fi galteewwan aadaa uummata keenyaatti fayyadamuun murtee seeraa sirrii kennuun akka danda'amu muuxannoo qooddanneerra. Kana malees manneen murtii idilee irratti muuxannoo haaraa qooddatan hojiirra oolchuuf akka hojjetan dubbataniiru. ባህላዊ ፍርድ ቤት ከሕገ መንግስቱ ጀምሮ ነው ባህላዊ ፍርድ Manni murtii aadaa labsii mootummaa naannichaa keessatti kan hammatamedha. Kunis ammoo faayidaa hedduu qaba. Qaamni wal himate lamaan wal dhabdee isaan gidduutti uumame nagaan akka hiikkatanii fi jireenya hawaasummaa akka cimu kan taasisudha. Gama kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa ciminaan akka irratti hojjechaa jiru namatti agarsiisa. Rakkoowwan hedduunis gama kanaan furamuu danda'aniiru. Nutis kana akka muuxannootti fudhannee magaalaa keenyatti hojiirra oolchuuf ni hojjenna. Daawwannaa fi muuxannoo wal jijjiirraan taasifame walitti dhufeenya magaalota lamaanii daran kan cimsu ta'uu pireezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa Obbo Maammoo Tusii himaniiru. Isaanis bifa haarawaatiin magaalaa irratti manni murtii magaalaa ijaarame nu birattis akkasuma labsii 250tiin ijaarameetiin kan jiru muuxannoo wal jijjiirtaa hujmaata achi jiru hujmaata as jiru muuxannoo wal jijjiiraa kenni tajaajila abbaa seerummaa kuma biyyaatittuu muuxannoo sheer walirraa godhaatiin wanna deemtee wanna deeggartee cimsitee gabbistee akka hammayyaa'uu danda'u godha waan ta'eef kanaaf akka waliigalaatitti yoo ilaallu bu'aa qabeessummaan isaa baay'ee gaarii akka ta'edha kan hubatamu. Akka magaalaa Adaamaatti hojiin gama manneen murtii aadaa fi tajaajila abbaa seerummaa dijitaalessuutiin hojjetamaa jiran magaalota biyyattii garaagaraaf muuxannoo ta'aa jiraachuus dubbataniiru. Inni tajaajila abbaa seerummaa manneen murtii idilee maal akka fakkaatu fi waan amma irra gahamee jiru teknooloojiidhaan deeggaruudhaan kenna tajaajila abbaa seerummaa kan akkaataa itti kennaatiin jirru keessattuu itti fayyadama teknooloojiidhaan wal qabatee manneen murtii kenna bardeen gaddaarraa calqabanii riifoormi ta'anti kan jiranidha. Keessattuu dhimmoonni oliyyataan dhufan marrinu qaamaan abbaan dhimmaa kan kanaan dura qabateetiin dhufaatiin jiru amma qabateetiin dhiyaataatiin hin jiru ifaayilingiidhaan ergama ifaayilingiidhaan simatamee abbaan dhimmaa achumatti kan eeggatu erga simatamee booda ammoo oliyyanni kun viidiyoo konferensiidhaan kan keessummeeffamu viidiyoo konferensiidhaan tajaajilli sadarkaa mana murtii olaanaatti kennamu martinu viidiyoo konferensiidhaan kan kennamu kanaaf kanaan abbaa dhimmaatirraa dhamaatiin hedduu kan hafe ta'uu isaati. Kana qofa miti kenni tajaajila abbaa seerummaa waraqaa maleessatti jijjiiruudhaaf himata kallattiillee kan mana hojii abbaa alangaa wajjin poolisii wajjin hojjennuu fi qaamota biraa wajjin hojjennus waraqaa maleessa ta'uu akka danda'u hojii wanti calqabne jira.